Dhaabbanni keenya dagaagee Ameerikaaf Awurooppaa Afrikaaf Eeshiyaa ashama harka fuune ilmaan Oromoo idil addunyaatti argamta hundi keessan hundeeffama maqaa qarqaarsaa waraana bilisummaa Oromoo Jaannadhii Gammadaatiin moggaafamuu isaa isin beeksisna. maqaan isaas waliigaltee miseensa keenyaatiin Kan moggaafame yoo ta'u moggaafamni isaas mandhee nadhii gammadaa jedhama. Mandhee Nadhii Gammadaa bakka hundatti argama. teessoon keenya bakka hin filatu. Dhaabbanni keenya dagaagee Ameerikaaf Awurooppaa Afrikaaf Eeshiyaa bakka Oromoon jirtu maraa hirmaachisuuf qophiidha. hawaasa Oromoo bal'aaf yaamicha dabarsina. Injifannoo wabootii fi akkasuma immoo gumaacha waboof godhame kallattiin ittiin darbu. raadiyoo har'aata biyyaalessaa guyyaa guyyaan tamsaasni keenya injifannoo wabootii fi akkasuma arjooma saba Oromoo idil addunyaa irratti argamanii irratti hundaa'e nu hordofaa. Ittiin darbu raadiyoo har'aata biyyoolessa Oromiyaatiin wal quba qabanna.